Soy reina, nací varón, pero hoy disiento de lo que históricamente llamamos ser hombre. Saalli kee maali yoo siin jedhan dhiira yookaan dhala jettu. Eeyyeen kana lamaan irraa adda ba'ee kan waamu waraqaa eenyummeessaas ta'e wanta biraa irratti akka biyya keenyaatti arginee hin beeknu. Namoonni saala sadaffaa jedhaman akka addunyaatti ni jiru. Baay'inni isaanii miiliyoona 30,000 ol yoo ta'u biyyoota garaagaraa keessattis bajaaf ilaalchi jaraaf qabamu garaagaraadha. Namoota saala sadaffaa kanarratti dhiibbaan hawaasaa karaa garaagaraatiin irra ga'a. Ilaalcha gadaantummaa fi akka gaddi badeettis ni ilaalamu. Ilaalcha gadaantummaa fi akka gaddi badeettis ni ilaalamu. Hawaasa keessaas addatti kophaatti baafamanii dhiibamuu, maatii firootarraa adda baafamuun, ciigaamuun, tuffatamuun खांजे में जाते हैं तो yeroo बहुत isaan लोग मिलते हैं, बदतमीजी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं. एक 5 लड़कों ने 5-6 बार तो मुझे लड़कों ने साथ बुलाता करा 5 लोगों ने. haa ta'uutii biyyoota akka Paakistaan, Baangilaadesh, Indiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti ilaalcha isaanii kana mo'achuun tajaajila hawaasummaa garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Tajaajila hawaasummaa fi wantoota garaagaraa irratti kan isaan hirmaatan akkasumas qophii fi agarsiisa garaagaraa miidiyaalee garaagaraatiin affeerraan godhamee fi gama aartiitiinis ta'e ogummaa barbaadaniin wanta barbaadan hawaasa keessatti hirmaachuun gahee mataa isaanii biyya isaaniifis addunyaafis bu'uun wanta danda'aniin uummata isaanii tajaajilaa jiru. Haa ta'u namoota akkasii biyya kee keessatti argamu akkamitti ilaalta? We should create a society where there should be acceptance. We don't want your money, we don't want your position, we only need opportunities.